Tole waqtii takka ilaallamee wanni nuti ilaallu keessa haalli amma yeroo ammaa kana biyya keessatti deemaa jiru kan nama ajaa'ibsiisu jechuudha. Yeroo gara yerootti wanni hammaataa deemaa jiru jira. Wanni hammaataa deemaa jiru kun ah, wanni hammaataa deemaa jiru kun namuutu gaafii keessa akkuma kana dura dubbachaa turretti ka gaafii keessa nama galchuudha jechuudha. Daa'imman gudeedamaa jiran wanni akka lolaa duguggaa shanyiidhaa ka jennu sirritti deemaa jira jechuudha. Keessaaf uummata Oromootiif Oromoo qofa irratti ka xiyyeeffate sabaa sablammoonni biraalleen akka hijaa miti akka fuula duraafillee Oromoon abbaa biyyaa tahee Oromoo biyya bulchuu akka hin dandeenye Oromoodhaan godhamaa jira jechuudha. Kuni salphina, kuni xiqqeenya, kuni kufaatiidha, kun caphinaa jechuudha. Caphina kana akkamiin keessaa bahuun danda'ama. Oromoon biyya keessa qofa osoo hin tahin biyya alaatti illee namoonni waa beekan kasilaa biyyaa dubbatan kasilaa dantaa sabaa jiraachisan biyya alaatti illee adamfamaa jira jechuudha. Maallaqaan adamfamaa jira. Wanni qabeenyi uummatarraa saamame biyya keessa dabree biyya alaatti lubbuu namoota hedduu gaaga'uudhaaf wanti deemamaa jiru ni jira jechuudha. Keessaafuu guyyaa 40 akka biyyoota Ameerikaatiin takkaa'u dhiibbaa biyyoota alaatiin wanti akkasitti taa'essan namoota waa dubbatan namoota waa beekanii fi namoota cabaa dantaa sabaa kana xiqqeenya sabaa kana dubbatan guututti attiin adamfamaa jira jechuudha. Wanni kun haalaan waan nama ajaa'ibsiisu fakkeenyaaf akka lammaadha biyya inni keessa jiru keessatti bakka inni callisee jiruttu dabarfamee harka lafa jalalaatiin dabarfamee hanu kennamu wanni jaamee keessatti deemaa jiru san deemee Oromoon biyya keessatti illee dubbachuu dadhabee jiraachuu dadhabee bakka baqatee jirutti illee beekaan nama akka jiraachuu hin dandeenye namuutu quba qabaachuu qabdan namuutu beekuu qabdanii jechuudha. Wanni amma deemamaa jiru kufaatiin amma deemamaa jiru salphinni amma deemamaa jiru haa gabrummaa amata dhibbaa ganaa fuula duratti uummata Oromoo akka Oromoo je'ee hin jiraanne caarraa Oromoodhaa dhiphisuudha caarraa akka sabaatti jiru dhiphisuudha abbaa biyyaa tahee dantaa saba isaa akka hin dubbanne Oromoo je'ee Oromummaadhaaf akka inni qabsoofne waan isa godhuu jechuudha. Kun waan laayyoo miti kun waan laaftuu miti jechuudha. Namni sirnoonni kana dura dabran taatee akka amma sirna kanaan hojjetamaa jiru ka hojjete tokkolleen hin jiru jechuudha. Kufaatii cimaa caphina cimaa xiqqeenya cimaatu kira sassaabdootaan hattootaan saamtotaan Oromoo fi Oromiyaa qofa irratti deemamaa jira jechuudha. Nuti akka nam tokkootti diinni nuti kanninu ifeeggannoon dhuunfaan kennuu fi ifeeggannoo akka nama waa hubatee dantaa siyaasaa kana jalarraa hordofaa turetti akka nama keessa jiraachaa turetti wanti nuti kanninu tokkoon uummata irratti gahaa jira. Jalqaba yeroo waa'ee saaminaa dubbannu saaminni hanga namni lubbuun jiraachuu hin danda'initti keessa isaatiin mootummaa takkaa'uu nama hidhate mootummaa jechuun biyya san keessatti nama qawwee qabu jechuudha. Nama qawweedhaan biyya bulchu jechuudha. Uummata kana firraa gabbaraa akkaataan itti jiraachaa ture firraa gabbareellee gabbahee nagahaan galuu mana isaatti akka hin dandeenye jalqabarraa dubbachaa turre. Kana irra waliigallee jira. Kun saamina sirna kanaan deemamu sirna kanaan uummata irratti deemu jalqabarraa hamma dhumaatti namuutu arkee jira. Biyyoota gargaraa keessatti illee wanni saaminaa ajandaa tahee akkaataan itti ka'aa jiru ni jira jechuudha. Inni lammataa maali? Sirni kun eega kufuusaa fudhachuu dhabuu
Fakkeenyaaf falaasamni isaan kan falaasamni ida'amuudha. Falaasamni ida'amuudha yaada siyaasaa idil addunyaadhaa kan hin deeggarre yaadmee nama dhuunfaadha. Addunyaan kan ittiin hin bulle hanga ammaan tanaatti illee xinxaala keessa illee kan hin jirre ta'uu yaadama kitaaba ergama dantaa saba tokkoo olaantummaadhaan leellisuudha kan keessaa qabudha jechuudha. Kun inuma hin fudhamne hin fudhatamne jechuudha. Amma kana booda garamiirraa garamitti deemamaa jira. Keessaafuu namni mootummaa jennu qaamni qawwee hidhatee biyya san keessa soofuu warreen bulchiinsaa ummata dantaa isaa kophatti qabuudhaan warreen silaa ummataa dubbatan beeytoota adamsuudhaan hidhuun kwamsuun biyya sanii baasuu bira dabree akka sabaatti akka biyyaatti wanni saba jedhamu biyya Itoophiyaa san keessatti akka hin jiraanne afaan qawweetiin kabulchaa jiru qaama qawwee qabu qaama qawwee bulchuu abbaa qawwee hadhaa katee afaan qawweetiin uummanni bulaa jira. Kun ammoo hanga yoomii akkatti fufu namutu sabni kamuu itti yaadamuu danda'u ture jiraata jechuudha. Kanaaf caarraa Oromoo jennu yeroo ammaa kana gara xiqqaachuutti deemee jira. Caarraa biyya san baraaruu saba kamirraa haa ta'u dantaa sabaa kabajee akka sabaatti sirna federaalizimii ol qabee unitary state miti sirna federaalizimii ol qabee ka dantaa sabaa jiraachisu qaamni fedhee laayyootti dhufee hegeree amma Oromiyaan harkatti kana hafuudhu Oromoon akkaataan itti jala bulu caarraan isaa bal'aadha jechuudha. Gabrummaaf deemnaa jechuudha. Sabni bal'aan biyya Oromiyaa dhiigaa fi lafee isaatiin jaaraa ture gabrummaa amata dhiibbaa keessatti ganaa fuula duratti caarraa kana kan dhufaa jiru jechuudha. Kana immoo namni waa beeku namni waa xinxaalu namni waa dubbatu yoo miidhaa isaatillee dubbatee akka nama faayidaan isaa duraa tuqameetti akkaataan itti ilaalamtu jira. Miidhaa isaa dubbata. Miidhaan isaa jechuun miidhaa saba isaa dubbata. Oromoon akkana tahaa jira. Sabni akkana cabaa jira. Nuti immoo bifa kanaan hangam takka guddinni keenya jiraachuu danda'a jee yoo dubbatu guutuutti akka nama faayidaa isaa dhuunfaan jalaa tuqameetti akkaataan uummanni itti ilaalan akkaataa inni itti tuffataman jiraachuun qabu. Jiraachuun qabu. Lubbuun jiraachuu dadhabeeti namni kabiyyaa bahaa ture. Lubbuun jiraachuu dadhabee mirgi jiraachuu isaa sarbame faayidaan isaa mogga dhiisee faayidaa uummataa bakka dubbatetti kabajaan isaa tuqameeti kabiyya sanii bee. Akkuma beekamu sirna kana miidiyaa qofaan jiraachisuun hin danda'amu. Miidiyaa qofaan akkaataan itti jiraachisuu hin danda'amu. Adobe Photoshop takkaa hoo fakkii edit godhuudhaan artificial intelligence jedhanii wanta akka sila biyyaattuu kas sadarkaan teknooloojiidhaan irraan gahin afaan teknooloojii haasa'uudhaan eliitiif keessuudhaan gonkumaa kan danda'amne jechuudha. Kun maquu qaba. Kun maquu qaba. Irra hedduun nama akkaataan itti wal taajjabaa jiru ni jira jechuudha. Afooshaadhaan garee wal gargaarsaa jechuudha. Sirna kana akkaataa lubbuutti horanii itti deeman abbootiin amantaa, abbootiin afooshaa, abbaan gadaa, damiinnoonni isaanii warri nama tuuffachiisaa jiru, isaanii warri nama ajjeesaa jiru, isaanii namni warri dantaa saba kana ukkaamsaa jiru, sheeka kaa ja'amu haa waa'ee xintaala dantaa sabaa hin beekne miidiyaa gubbabahuudhaan paartii kana bilijlijii magaalaa qofa laalee akka paartiin kun biyyata tara meeqa biyya tana nama nyaachisaa jirutti akkaataa san fakkeessuudhaan akkaataa beelli hin jirretti akkaataa miidhamni hin jirretti kakaasaa jiran
isaan kana adabachuu danda'u turre jiraata isaan yoo hin adabamne biyyi nama wallaalaadhaan abbaa araddaa hawaasa kan beene bulchaa aanaa godhanii itti gaafatama hora qindeessitu aanaa godhanii hora qindeessitu godinaa godhatanii nama waa takka hin beeknee fi nama digirii dippiloomaa waa takka hin qabneen biyya maayii miidhaan bulaa jirtu yeroo ammaa kana keessatti biyyi tun akkanaan itti fufuun kufaatii caalu waan taateef jecha dhaqqabamuu qabdi hara miidhu dhaqqabamuu qabdi namni waa beeku dubbachuu danda'u turre jiraata ka biyya san keessa taa'ee dubbatu ka ibidda firra qabsiisu yaalu jechuudha hin danda'amu biyya san keessa taa'anii dubbachuun mirgi dubbachuudha hin jiru waliin beena waan ta'eef jecha mirgi dubbachuudha hin jiru mirgi jiraachuudha hin jiru kanaaf bikka san keessatti ka dubbatu ka qabsoo gara biyyaa deebifne jedhu soba qabsoon gara biyyaa deebi'ee hin jiru karameenuu irra dubbachuu qofa osoo hin ta'in hojiidhaan agarsiisuudhaan gara tarkaanfiitti deemamee sirna kun yeroo dhiyoo keessatti maquu danda'amuu turre jiraataa jechuudha. Kana inni biraa abbootiin qabeenyaa biyya san keessa nageenya biyya san keessa rakkoon nageenyaa hin jiru dantaa qabeenya isaatii jee olola akkanaa oofu sirraa'uu danda'u turre jiraata. Rakkoo jira beelaa jira dararaa jira namni afaan qawweetiin bulaa jira kun ammoo sirraa'uu danda'u turre jiraata kanuma kan hin jiru nagaan naa tura.
karate ini. हाँ वो जो हम कर वो बाजी करते थे